Maarii magaalisa keessattuu bakkundattuu hiriir bayaa jira. Oromoon maal godhaa jiru walloof? Bor wanni dhagahuu deemnu wanni arguu deemnu waan akka malee hamtuutidha. Abiyyi irraa wani eegina Oromoo. Ministeerri Haajaa Alaa Abiy Ahmedii Dammaqee Mokkonin Faatii haala mijeessanii fi dippiloomaatota Awurooppaatii fi Ameerikaa walittu qaqqabanii duuban deemanii Abiyyi biyyi bulchuu hin dandeenyu Oromoon biyyi bulchuu hin dandeenyu aangoon harka Amaaraa seenuu qaba. Abiyyi aangoo irraa kaasuuf dhiibbaa irratti godha jechaa jira. Dhaamsaan isin biraan gahuu dhufee warra Oromoo ka biyya alaa jiruu fi warra Oromoo ka biyya keessa jirullee ilaallata. Dhimmi kunin dhimma Oromoo Walloo. Oromoon Walloo marsa hedduu diinii irratti duulee waraana diinii isaan irratti bane kanaan miidhamaa. Horii warra jala mancawaa. Namni isaanii lubbuu dhabaa. Madaawaa, buqqaawaa asiin bahan. Waggootum lamaan darban kan keessatti yeroo hedduu humni adda naannoo Amaaraa warra kan waraana irratti ba'anii dubbii barbaade. Asaaminuu Tsiggeetii asittu. Torbaan sadii duratti waan ta'e yaadattan nama 302 du'e akka Koomishinii Mirgoota Ilmaan Namaa Itoophiyaa jedhu. Torbaan darbe waraana guddaa irratti banuuf humni adda Amaaraa carraaqe. Walloon ni firristi diina bittinneessitee mo'atte ofirrattisuuf jecha. Amma wanni dhagayaa jirru miidiyaa biyya keessattuu miidiyaa mootummaa ka mootummaa hin taane cufa irrattuu walloon akka weerartuu ta'e walloon akka Amaaraa ajjeesse walloon akka Bataskaan gube walloon akka masjiida gube walloon akka yakkamaattuu dhiyaatee ummata miidhama kana dhugaan isaa jala hatamee dhugaan isaa jala saamamee jira. Miidiyaan Itoophiyaa taanan waa'ee Walloo sagantaa Walloo namni dubbataa hin jiruuf dhugaa Walloo namni dubbataa hin jiruuf miidiyaan Oromoo OBN ka jedhamu dantaa hin qabu. Amaarii miidiyaa cufa dhuunfatee jira miidiyaa mootummaa Itoophiyaa. Kafalmitoota miidiyaan jedhamu ka dhuunfaa hunduu ka warraati. Duula hamaa Walloo irratti bananii jiran duula maqaa balleessee Walloon dhumate yoo akkam xiqqaate hoogganaan aanaa Jiine Dhumuugaa Jamal Hassan nama 18 ka du'e hospitaal tokko keessatti arge kilinikii tokko keessatti nama suni daran baay'atu ka madaa'e arge. Akka Amaarii qofti dhumate akka Amaarii qofti miidhamettu amma akkasitti dhiyaachaa jira dubbiin. Biyya Itoophiyaa keessatti magaalii Amaarii keessa qubatu magaalaa guddaa Bahar Daar keessatti hiriira gaggeeffama argitanii jirtan. Dabra Birhaanitti, Dabra Maarqoositti, Daseetti, Waldiyaatti, Gondaritti hiriira argitanii jirtan. Amaarii dhumatee biyyi keessaaf biyya alaatti hiriira deemaa jira. Biyyi keessaaf biyya alaatti deemaa jira. Kan quba qabdan. Mootummaan naannoo Amaaraa hiriira gaggeeffamaa jiruu fi ajjeecha Amaaraa balaaleffachuun ibsa cima baasee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa. Abin. Mootummaatti waraana shororkaa uummata Amaaraa irratti banaa uummata Amaaraa ofittisuu fi hidhatee haa kaahu jedhee ibsi baasee jira. Hayyoonni Amaaraa du'aa fi ajjeecha Amaaraa haa dhaabbatuti tokkummaan akka waliin qabannee haa dullu jedhanii ibsi baasanii jira. Miidiyaa warra hunduu warra ka fuudhee gabaasaa jira. Wala Izeemaa wala Baaldaraas cuftu dubbatanii jiran dhimma kanarratti dubbachaa jiran. Lafti Amaaraa hiriiraan sochootee jechuu dandeenya. Garuu kana irratti duulee warra kanaan miidhallee warra ka dubbii barbaadellee warra ka hardha nama himatullee warra lubbuu nama saamanii qabeenya nama saamanii am dhugaa namallee saamuu hatu jalqabanii jiran. Dhaadannoo dhageessifachaa jiran. Oromummaan haa badduuti. Oromummaan yuudam. Oromummaan haa barbaadooftu. Oromiyaa liyyuu zoonii yifres. Zooniin addaa Oromiyaa ka Walloo ka Amaaraa naannoo Amaaraa keessatti daangeffama haa diigamu. Abiyyi Amaaraa ለማስተዳደር አይመጥንም. የኦሮሞ ወረራ ይቁም። የኦሮሞ ወረራ በሶማሌ ላይ በሲዳማ ላይ በአማራ ላይ የሚደረግ ወረራ ይቁም ጀላኒ ዳደኑ አደደ ደጌሳ ጅራን ዳደኑ ከንጩፈ ደጌሳ ጅራን ፈዲ ወራ ይብሰቻ ጅራን ኦሮሞማን ሀመንጫውት ይው ደመቹን አከ ኦሮሞ ፊጡ ጀቹዳ ድጉጋ ሰኚ ጎዱፍ ዮ ጨራ አርገተ ወረ ኮን ኦሮሞ በለሱ ጨራቁፍ ወኔ ሳንዱ ባደ ቢሳ እንጅሮ
akki warri yaadaa jiru kanattu jira. Kan Oromoon hubachuu danda'uu qaba. Oromummaa yuudamee jedhan fedhii warra argaa jirra. Zooniin addaa Oromiyaa hadii gamoo jedhan fedhii warra argaa jirra. Daangaa hin qabu. Walloon humna addaa Amaaraa osoo hin taane warran irrattuu qabane Abiy Ahmediiti mataan isaa bilisiginnaadha. Akka warri walloo himatutti. Maaliif gaafa paarlaamaa keessattuu ijoolleen walloo warri Amaaraa warran irrattu duulaa jedhe Abiy Ahmed humni kan maqaa hin balleessina. Telikoo kennameef ergamsi kennameef raawwate malee waan dabaa waan hama tokkollee warri kun hin goone jedhe warri kanaaf mormee ture. Yetasattoon telikoo guddaa jiru fassamo yoo barbaade hagaa daangaa Somaaliyaa bakka fedhattu ergadhaa jedhe dubbata biyya. Walloon jechuun miidiyaa Itoophiyaa irraa akka dubbiin gabaafamaa jirtuu fi akka Abiy Ahmed dubbatee fi akka bilisiginnaan Amaaraa itti jirtuun mootummaatti duula irratti banaa jira. Dhugaan isaa jala saamamee hatamaa jira jechuudha. Kanattu jira. Abin dorgommii filannoo falmii televizyiinii keessa bahee jira. Abiy Ahmed yoo Amaarii tokko Oromiyaa keessatti du'e aangoo gadhiisaa jedhee dubbatee jira. Walloo namni dantarra qaban jiru Oromoo. Dhiigni nama akka dhangala'aa jiru. Ijoollee horroo gudurootu manaa fuudhanii fixan. Somaalii beelaan dhumachaa jirtu. Namni abbaa kanaa jedhuun hin jiru. Kan hundaa qofa qabdanii kan hundaa hin beekne. Wanni dubbachuu barbaadamu kanallee miti. Amaarii magaalisa keessattuu bakka hundattuu hiriir bayaa jira. Oromoon maal godhaa jiru walloof? Walloon Oromoo jedhee sirbii qofa Oromoo wanni isa. Bahar Dar, Dabra Biraan, Dabra Siinaa, Dasee, Kombolchaa, Waldiyaa, Gondar, Beechanaa, Dajen, Dabra Taabor. Amaarii hiriir bayaa jira. Mee hiriirii Oromoo walloon Oromoo dhumattee ajjeefamte sagalee ataan dhufe. Amboon maal godha? Haramaayan, Awwadaay, Hirnaan, Shaashamanneen, Rooben, Nageelleen, Bulee Horaan, Naqamteen, Gimbiin, Jimmaan, Aggaaroon, Mattuun, Gooreen. Oromoon lafa Oromoo kakas geetu keessa walloon Oromoo waan jedhanii natti himan. Nama takka magaala takka ka Oromoo ka hiriir nu bakkam dhabna. Nu Oromummaaf jecha dhumachaa jirra. Oromummaaf jecha miidhamaa jirra. Afaaniif aadaa keenyaaf nu Oromoo taanee dhalannee Oromoo taanee jiraannaa jennee kanaaf diinii nu marse nu fixuu barbaada. Nu akkas taanee nama Oromoo ka hiriir nu bahu ka Oromoo sagalee nu takkam dhabna. Bakki tokkotti Oromoo takka. Oromoo yoo hiriira baate OPDO ni ejjeefte. Oromoon durii hiriira OPDO hayyama irraa gaafattee baate. Oromoon hiriira gaafattee baate. Yoo Oromoon bakka hundattuu baatoo. Oromoon jechuun ambeeta waan warri jiru kana. Raayyaan Oromoo jiran gaafa raayyaan ejjeefame raayyaa wata bakki takka Oromoon seenaa keessatti jechuun haga dhiyoo kanatti beenu raayyaan Oromoo hiriira baatee hin beektu. Maqaasullee gaafa raayyaan warra hiwaati wal dhabullee Amaaraatu hiriir baheef ammallee raayyaa Amaaraan jedhee warrattu baha. Oromoon hin falmatu waan takka. Matakkalii hin bahu, raayyaa hin bahu, walloo hin bahu, walii hin bahu. Amaarii akkas laf sochoosee odoo dhugaa hin qabne yaa Amaaraa ilqit yiquum ajjechaan Amaaraa hadhaabbatu jedhanii hiriir bayaa lafa sochoosanii OPDO takka hiriira OPDO Oromoon OPDO jedha. Bakka takkattuu hin sokorsitu. Bakka tokkottuu hin sochootu. Nu amma namallee dhabnee madooreen nu galtee horii dhabnee dhugaa dhabuu hin dandeenyu Oromoo nu dhaabadha nu dhaqqabachaa jiran walloon. Nu dhaqqabachaa jiran. OPDO'n cunduurilleen amma yoo Oromoon hiriir baate dhowwuu hin qabdu. Bahar Dar irraa barachuu qabdi. Amaarii hiriir bahee tokkolleen hin du'u tokkolleen hin madaa'u. Uummatii kuma agasii Bahar Dar ture hiriir bahee gale. Dabra Biraanittuu, Kombolchaattuu, Daseettuu. Taargeetiin adda wanni jedhamu hin jiru. Amaarileen taargeetii jala jira. Namni tokkolleen Oromoon takka hayya mootummaatiin hiriir baatee hin beektu. Gaafa cinaaksan isanillee gaafa duraanillee. Yookaan Oromoon walloo har'a sagalee ta'ee dubbata yookaan walloo jibbaatee dhiisuu qaba. Walloon Oromoon yoo har'a walloof hin dhaabbanne borii gaabuu deemseenaa keessattu. Hayyaalii caffiraames Oromoon biyya keessattu jechuun marfamee jira. Biyya alatti Oromoo takka walloo hiriir baay'een beeyin. Amaaraa jenosaayid ajjechaan Amaaraa hadhaabbatu duguuggan sanyii Amaaraa hadhaabbatu jedhee Amaarii guutuu addunyaa hiriir bayaa jira. Oromoon biyya lammaalidha. Abiyyiitti warmi jira. Cunduuratti warmi jira. Biltsiginnaatti warmi jira. Oromoo maaliif hiriira akka bahuu qabdu hiriira qabaachuu hin qabne waan garee yoo garee. Ani hin beeku.
Oromoon biyya lakka malee rafaa jirtan. Maal eegaa jirtanii? Gaafa jechuun Jawaar Waataadhaan maal? Yoo baay'ee nam tokko lama gadduuf. Diasporaan jechuun rafaa jira. Walloon marfamtee jirti uummati. Midhaan gargaarsi qorichi ilmaan xixiqqoof deema ijoolleef deema kan dubartii ulfaatiif deema konkolaataa irra buusan dabra biraanii dabarsinattu maqaa tokko komandi poost mootummaattu karaa kan eegsisa. Walloon borbeelaan dhumachuu deemte dhukkubaan dhumachuu deemte. Oromoon jechuun waan kana daddafee waa godhuu danda'uu qaba. Daddafee waa godhuu danda'uu qaba. Bore odoo gaabbiin hin dhufne. Amaarii Benishangulii falmata matakkale. Amaarii walqaatii raayyaaf tsayigatee hunda falmataa hunda hiriir ba'a. Oromoon bakki takka hiriir hin baatu. Biltsiginnaan hun hayyam. Biltsiginnaan dura dasii hayyame hin beeku. Gooftaan biltsiginnaa Oromoon tokko ta'ee ka'ee Oromoodha. Rafnee yookaan ammoo raftanii biltsiginnaa ofirratti mootii gootanii ofii garbichi taatan. Kanattuu jira. Oromoon biyya keessattiif biyya lalleetti falmii ka'uu danda'uu qaba. Walloo sagalee ta'uu danda'uu qaba. Aktivistoota walloo ka jiranii ka sagalee qaban hundayyuu miidiyaa warra irra cobsiisaa jiran. Ismaa'il Aliyoo dhiyoo kayyoo san dhageettan tat viidiyoo sanallee taphachiisaa jira. Suyyuum Tashumee Faatee ka Gibxi ሆነው አመፁን የሚመራ ቀንደኛ ኦነግ kana jiranii feesbuuk irra cobsiisanii duul guranii nu feesbuuk barsanii akkana cobsiisuu hin dandeenye. Takka qeerroon Oromoo ka Minisootaa ijoolleen qubee hiriirii ammaan tan ta'uu qaba. Addunyaan irra amaaraa jedhu isaati qofa dhagaa jirti waan biraa hunda dagattee jirti. Hiriira baahuu danda'uu qabna Oromoon. Walloof dhugaa jirtu addunyaa saaxiluu himuu danda'uu qabna. An kan dubbachuuf dhufe. Yoo kun hin taane bor wanni dhagahuu deemnu wanni arguu deemnu waan akka malee hamtuutidha. Abiyyi irraa waan eegina Oromoo. Oppiitoo irraa waan eegina oppiitoo fa marii wal dhabee maali jennee haasofnu nuti malee wal hin dhabne. Humni adda amaaraa ergamsa biyyiin kenneef bakkaan baasaa jira akka inni dubbate nutti የተሰጠውን ተልዕኮ እየፈጸመ ነው። akkasii fi walloo fi sagalataa ነው. akkasii dhugaa Oromoo tufa dubbannuti. Gara beetii deemaa jiran argaa jirtanii. Kana wanneen dubbachuu barbaade. Kana wanneen jechuu barbaade. Oromoo sagalataa nu. Warri qabsoo karaa nagaa jabeessinu. Warri qabsoo hidhannoo jabeessinu. Qabsoo hidhannoo jabeessinuti. Oromoon hidhatee of ittisuu qaba. Oromoon karaa nagaatiin qabsaa'ee mirguu fi falmachuu qaba. Karaa hundaanuu hin taate. Oromoon karaa hundaanuu hin taate. Karaa hundaanuu hin taate. Beenishaangul irra qabsooftee lafuu fi bilisoomsachuu jirti. Torbaan kan oduu sanitti himaa ture dhageettanii jirtan miidiyaa tokkollee hin dubbanne garuu sanitti himaa ture. Warri Beenishaangul Gumuzii riphee loltoonni godina Kamaashii keessattuu qabsaawaa jiranii uummata isaanii bilisoomsaa jira lafa isaanii qabachaa jiranii liyyuu hayliin Beenishaangul warri gargaaraa jira maal jennaan liyyuu hayliin Amaaraa kaachitti duulaa jiru oduu raayyaan ittisa biyyaa achi jiru gumuzoota ijjeessanii gubanii harka irra muranii horii isaa barbadeessaa jiranii waan sun arganii fi faannoo fi warra Amaaraa dura dhaabbatanii uummata ofii bira dhaabbatanii lolaa jiranii jedhee dubbachaa ture oduu irratti Beenishaangul godina sadii qabdi godina Soosaa godina Kamaashiitii fi godina Matakkalii jedhee dubbadhee sanitti. Har'a koomishiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalee muudamaan Abiyyi akka dubbatettu riphee loltoonni Beenishaangul Gumuzii aanaa Sabir to'atanii jiran Kamaashii keessattuu. Godina Kamaashii gandoota baay'ee Beenishaangul Gumuz warri Matakkal to'achaa jira. Raayyaan ittisa biyyaatii fi milishoonni Amaaraa baqatanii. Warri Oromoolleen hidhattoonni Oromoo poolisiin addaa Oromiyaa milishaan gandaa hidhataan gandaa poolisiin uummata Oromoo bira dhaabachuu danda'u qaba. Ajajji seera alaa kennamee fi kidaloo filaxoo ejjeessidhamee kennamee diduu danda'u qaban. Beenishaangul irraa baraddaa. Beenishaangul riphee loltoonni Gumuz Matakkal bira dabartee naannoo Amaaraa Awwii keessattuu haleellaa humnoota adda Amaaraa dhaqqabsaa jirti. Dhaqqabsaa jirti. Oromoolleen argitanii jirtan jaalmarroolleen qabsaawaa jira. Kana. Sooman jira dhiisi. Soomii ofii qabsaa hunda mindhowwoo. Lolli gurguddaan amantii Islaamaa jihaadii jechuun gaafa Islaamaan dawajjii Ramadaanaa keessa ta'e mirga hanqeetiin falmataa.
mirgi kan keetii falmadhe haqa kan kee dhoowwadhi jenne malee haqa kan kee itti fadhi jenne malee nama weerarisaa mii hati ijjeessiin jenne zulmii miti kanuu haasawaa jirru haqa wani dubbachaa jirru cubbuu miti. Warri dhaabbilee Oromoo filannoo keessa ba'anii jiran filannoo keessa ba'uuf murteessuun waan tokko garuu maal godhaa jiran Izeeman falmii yaamaa jira biltsiginnaan maalidha abin falmii yaamaa jira mararaan harki marata taa'u miti waa'ee walloo ibsi baasuu waa'ee Oromiyaa haala ammaan tanitti jirtu ibsi baasuu dippiloomaatota addunyaatti himuu barbaachisaadha. Ani isinitti himaa amaarii dhiyoo kan walgahii godhatee ministeerii haajaa alaa Abiy Ahmed dammaqee Mokkoon Faatii haala mijeessanii fi dippiloomaatota Awurooppaatii fi Ameerikaa walitti qaqqabanii duubaan deemanii Abiyyi biyyi bulchuu hin dandeenyu Oromoon biyyi bulchuu hin dandeenyu aangoon harka Amaaraa seenuu qaba. Abiyyi aangoo irraa kaasuuf dhiibbaa irratti godha jechaa jiran. Wanni ammaan kan agarru hundinuyyuu Abiyyi jibbamu uummatatti duubaa jiraa jiranii agarsiisumaaf biyyi bulchuu hin dandeenye Amaaraan lama gitaat maxxinim. Oromoon jechuun ammaan tanatu kana beekuu danda'uu qaba. Abiyyi biyyi bulchuu danda'u wanta akka hin jirre Oromoon akka dhumachaa jiru kafaa of abaa'ulleen hawaasa addunyaattuu himuu danda'uu qaban. Dippiloomaatotattu ibsa pireesii kennuudhaan biyyoota gurguddoo addunyaatti xalayaa barreessuudhaan miidiyaalee addunyaa qunnamuudhaan qeerroo fi qarree Oromooti akeeka kennuudhaan hoogganuu danda'uu qaban. Filannoo keessaa baane jedhanii harka maratanii taa'uu hin qaban. Mala qabsoo kabira soqachuu barbaadachuun dirqama. Kana kan jechuu barbaadu. Oromoon biyyi keessatti biyya ala walloo fi sagalee ta'uu fi murteessuun guyyaa murteessanii hiriira bahuu godhuun barbaachisaadha. Kan irratti jechuun warra biyya alaa jiran walii wal dubbannaa warri biyya keessa illee karaa miidiyaatiin dhaamsi dabruu fi qaba. Hiriirii ammaan tan biyya keessatti bawwata akka isinitti hima Oromoo. Du'a bada malee biltsiginnaaf hiriira hin baay'inaa. Amaarii biltsiginnaa irrattu ka'e Abiyyi hiriira baay'ee biltsiginnaa baay'ee isin gowwoomsuuf isin sobuu fi Abiyyiif hin baay'inaa. Waan warri qabu Abiyyi qaba. Abiyyiitu si tuffatee fi warri si tuffate. Sabboonummaa Oromoo sattuu irratti duulee. Kanaaf warri irratti duule. Fakkeenya sattuu laaf kaa'eef. Akka namni tokko Facebook irratti baasee Abiyyiitu Oromummaa qalmaa dhiyeessa jenarra nafxeenyaan qalte. Abiyyi hiriir hin baay'inaa. Biltsiginnaa hiriir hin baay'inaa. Wal dhabaa soddaati keessa hin seeninaa. Abiyyi warri wajjinii qubaa fi qubee ta'uu hojjechaa jira. Hiriira bahuu qabdanii kabahuu qabdaniif Oromummaaf bayaa. Sabboonummaaf bayaa, Oromiyaaf bayaa, Finfinneef bayaa, Afaan Oromoof bayaa, Oromoo Wallootiif bayaa, Oromoo Raayyaatiif bayaa, Oromoo hojjeefamaa jirtu komaandi poostii balaaleffachuu Wallaggaaf bayaa, Gujiif bayaa, Matakkaliif bayaa. Filannoon dimokiraasiin dhugaa haa jiraatu jedha hiriira bayaa, hidhamtoonni siyaasaa gadhiifamanii jedha hiriira bayaa. Hiriirii haqaa hiriirii dhugaa kana. Kaan hunduu diraamaa, kaan hunduu kijiba. Kaan hunduu diraamaa. Wal dhabaa biltsiginnaatiif maaddanii yoo gowwa taatan qofa, yoo meeshaa taatan qofa. Namas ijjeesu nama sitti dulu hiriira baataniif biltsiginnaa Oromiyaatiif hiriira hin baay'inaa irrattu bayaa. Biltsiginnaan Oromiyaatii fi Amaaraa ammaatti wanta akka biltsiginnaan biltsiginnuma. Biltsiginnaa takkattu jira kaan damee adda addaati malee damee muk tokkooti hundeen isii tokko. Suni jechuu barbaadu.